Hai jirtu uummata qaxxii hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii kottaa buna dhunnaa isiniin jedha. Dammoo qimamoota mana maadaan hundi keessanuu kottaa buna isinii dhaabee buna dhunnaa waliin dhunna buna kana kottaa hundi keessan bakka jirtanitti. Foolii kana isinitti baasaa kottaa hundi keessanuu sabni koo hundi keessanuu kottaatii buna kana waliin haa dhunnu ishee. Eessa argatte qo'eeti buna kana? Buna kanammaa Itoophiyaadhaaf fide kabannaa biyyaa fide buna keenya uummata keenya hobaasuudhaaf jedhee fidee dhufee hundi keessan akka kan buna kana yaamtanii iftanii ijoollee mana qabanii kottaa hundi keessanii mana baadanii warri jettan warri buna araaddanii warri buna argitanii hin beekne hundi keessanuu kottaa isiniin jenna. Buna isinii dhaabnee kottaa nurraa inaaf isin jenna ijoolleen sabni keenya hundi keessanuu. Argitee ijoolleen mana maadamii buna dhaabuu hin beektu buna akkatti dhaaban dagatanii jiranii. Argitee akkatti dhaabdu hin dandeessu buna dhaabuu. Daggattee jirti isiin. Buna dhaabummaan nama rakkisu hojiin kamiyyuu nama rakkisu ishee hojjannaan hojiin kamiyyuu qallaalidha. Isiniin jedha hundi keessan akkam jirtu mee akkami jiruun jireenyi hojii keessan sabni keenya hunduu akkam jirtu isiniin jedha nagaan koo bakka jirtan hunda keessanitti isin qaqqabu jecha buna kanas akkanarraa nafne buna kanas isin waameera waan ta'eef isin. Asuma keessaa dhufeeffadhaa hin dhuftani. Dhuftanii hin dhuftani asuma keessaa dhufeeffadhaa. Dhufanii dhugumaaf akkana jettaa. Hundi keenya waliin ga'uu qabna malee. Uummata dhashtii nooraa dhufuu dhuftanii. Badinaa isiniin jechaan hundi keessanuu buna koorraa akka hin hafnee isiniin jedha. Sabni koo hundi keessanuu akka buna koo kanarraa hafnee buna koos kana isin waameera isiniin jedha. Bunni immoo buna nagaati waan ta'eef buna haraaraati waan ta'eef bunni bayeessa waan ta'eef akka aadaa biyya keenyattis. Itoophiyaatti buna maaliif fayyadamu? Itoophiyaatti buna maaliif fayyadamu yeroo akkamiitti fayyadamu? Sila suusimaaf immoo akkam? Buna eeguu dhugdullee waan hundaa bunni bayeessaa barra. Bunni waan hundaa ajaa hunda baasa bunni beektee nyaatarrallee buna duukaa gootee mana keessatti urgeessaa. Innaa bunni barbaachisaadha waan hunda biratti buna dhuguun. Namni illee har'ame barra tifoo nyaatee maal jedhee buna irratti dhuga waan ta'eef bunni barbaachisaadha jechumattuu hundi keessan buna koorraa hin hafiin isiniin jedha. Hordoftoonni kee buna kana argaa jiranii buna hin beektu argitanii hin beektu. Asumaan like share subscribe gochuun hin dagatinaa. Akkuma seentaniin yaada irra kennadhaa. Komentii barreessaa fi like subscribe gochuun hin dagatinaa uummata qaxxii. YouTubein kun YouTube haarawaa reef lafaa dhufaa jiru jajjabeessaa guddisaa isiniin jedha. Egaa akkanatti buna keessaa fataa godhee akkasinitti aarte kanatti isinis na jajjabeessaa bakka wallaaletti illee hundi keessan na barsiisaa isiniin jedhaa wal jajjabeessina sabni keenya immoo waliin gatu waliin dagatu waan ta'eef. Uummata qaxxii akkam fayyaa keessanii bunni reef akoofni kun amma nuuf ga'ee jira. Amma dhugutti jirra. Kottaa wajjin dhunnaa isiniin jedha. Aadaa biyya keenyaa hin daganne. Akkuma Itoophiyaatti jiraanna jennee kunoo argitanii rakabootiin nu godhanillee kunoo waan fakkaattu. Akkas isiniin jedha. Mucayyoota jajjabeessaa laayikii godhaa fi sabskaabii godhaa fi yuutuubii hojjechuu fi yaada bareeda qabdi. Dandeettiilee gaarii qabdi. Akka isin jajjabeessitanii itti ofitti fudhattanii hawattaniin isiin ammoo isinii dhuftii waan gaarii isinii fiddi isiniin jedha. Asumaan anillee kun akkana na gammachiistee hadha buna naa fiddee jirti. Buna naa danfistee jirti. Namni na beektan ammoo andastee tuubiidha isiniin jedha inshaallah. Dubbadhu kaame. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu kottaa buna dhunna isiniin jenne innaan dafnennaan akaawus illee isinitti meeraammoo amma qophaa koon dhufu jedheen isin waamuuf isin obaasuuf akkana dhufe
buna dhunnaa kottaa isiniin jedhee hunda keessanii Isinii kennite irraa fudhadhaa isiniin jenna. Akkasuma laayik, sheer, sabskiraayib godhaa inshaallah. nu dagatiin